kabajamoof jaallatamoo saba Waaqayyoo nagaan gooftaa keenya fayyisaa keenya Yesuus Kiristoos iddoo jirtan maratti hunduma keessaniif abaayatu. Ani maqaan koo lallabaa wangeelaa Mitikkuu Waaqgaariitiin jedhama. Oldaa warra wangeelaa makkana Yesuus dirree naqamteerra. Yeroo ammaa kana argamu mana barumsaa magaalaa Finfinnee barachuu irratti argama. Egaa guyyaa har'aa sagalee Waaqayyoo qabadhee isiniif dhiyaadheen jira. Innis seera uumamaa boqonnaa 35 lakkoofsa 16 irra isa jirurraa ol wajjin dubbifanna. Nan dubbisa maqaa gooftaa Yesuusiin akkas jedha. Isaan Beetelii ka'anii adeemanii biyya Efraaxaa ga'uudhaaf ammallee waa hafee utuu jiru Raahel da'uudhaaf hin ciniinsifatte, ciniinsuun ishees jabaa ture. Utuu isheen da'uudhaaf ciniinsuu jabaa sana keessa jirtu deessiftuun ishee ammas immoo ilma dabalachuudhaan waan jirtuuf hin sodaatin ittiin jette. Raahel duudhaaf yeroo lubbuun ishee ba'uudhaaf jedhetti maqaa mucichaa Beeniyoon jettee moggaafte. Abbaan isaa garuu Beeniyaamin jedhee moggaase. Beeniyoon jechuun ilma gadda koo jechuu yommuu ta'u, Beeniyaam jechuun ilma mirga koo jechuudha. Ameen. Akka Waaqayyo nutti dubbatuuf olii wajjin hin kadhanna. Gooftaa keenya fayyisaa keenya baay'ee guddifnee si galateeffannaa. Gaarummaa keef geggeessaa keef harkaa eegumsa keef galanniif ulfinni Waaqaaf lafarratti siif haa ta'u. Egaa carraa kana situ nuu laate. Biyyi lafaa carraa jireenyaa nuu laatee hin beeku. Carraa jiraachuu, carraa dubbachuu, carraa dhugaa kee himuu kan nuu laate siidha. Carraa nuu laatte kanaaf galanni bara baraan siif haa ta'u. Amma immoo sin kadhadha sagalee kee kana duukaa saba kee akka ati qaqqabattu macaafota hubataniif qalbii isaanii bane jedhamee barreeffamee jira. Dubbiin kee akka hin galleef dukkana baatee sammuu dhalootaa kan golgerraa ka'ee qalbiin dhalootaa banamee lafa jirutti sagaleen kee kun isaan qaqqabu. Ana isa dubbatu gargaara. Ilma kee Yesuusiif jedhiitii ameen. Mata duree mul'atan fixin jireenyi jira jedhu irrattan dubbadha. Egaa yeroo ammaa akkuma beekamu rakkoo guddaan addunyaa kana keessa mudachaa jiru, dhalootas miidhaa kan jiru, qabeenya qabnu mana keessaaf hin miti. Akkaawuntaantii irraa yookaas immoo baankii irraati birrii qabnuuf hin miti. Dhaloota miidhaa kan jiru mul'ata fixuudha. Barri kuni bara fokkiftuudha. Bara isa baratu harkatti mul'ati dhume, bara isa barsiisu harkatti mul'ati dhume, bara daldalaa harkatti mul'ati dhume, bara ogeessota warra ofiin jedhan geggeessitoota biyyaa harkatti illee mul'ati dhume, bara isa geggeeffamu harkatti mul'ati dhume keessa jirra. Kanaaf olumaa gala Waaqayyoo har'a mata dureen nuu laate mul'atan fixin nuun jedhe Waaqayyoota. Anarraa jalqabee isiniin dabalatee mul'atan fixin jireenyi jira. Sagalee kana seera uumamaa boqonnaa 35 lakkoofsa 16 ka'umsa godhachuudhaan kana nama dubbise waa'ee seera uumamaa kana gaafa kaa'amnu barri barreeffama isaatii bara 1425 dhaloota Kiristoos dura akka ta'e seenaan macaafa qulqulluu lafa ka'a. Macaafa seera uumamaa keessatti kan arginu wantoota baay'ee kan of keessatti qabatudha. Innis uumamuu uumamaarraa kan kaase oloruu akkuma kana immoo afaanonni achi keessatti jalqabu kanarraa kan kaase aarsaa dhiyeessuun of tuuluu abboomamuu diduu namaarraan immoo akkuma kana cubbuun oloruudhaan dhufuusaa argina. Cubbuun erga ororee jenneta keessa namni gad ari'amee jennetatti eedduu gochuusaa olii wajjin kan as keessatti xunnee dabarruudha. Haa ta'u malee walumaa galaa waa'ee seera uumamaa kana gaafa gaafnu wantoota amma dubbadhe qabiyyeewwan armaa olii ammaa kana kan of keessaa qabu ta'ee macaafa kana keessatti kan ilaallu waa'ee mul'ataati. Mul'ataa isin namoonni anarra baay'ee baay'iftanii dameetti gootanii yookaas immoo kallattii afur qulqulluu sin gargaara irra gortanii hiikuu dandeessan baay'een akka jirtan nan beeka. Haa ta'u malee akka naa galetti mul'ata iddoo gurguddaa lamatti ireen isinitti himuu yaala. Inni jalqabaa natural vision yookaas immoo mul'ata uumamaati. Inni kuni mul'ata Waaqayyo nama keessa kaa'e namni tokko namummaa isaatiin fudhatee gara ardii kanaa yookaas immoo gara addunyaa lafa jedhamtu kanaa ittiin dhufuudha. Akkuma bifti keenya gargar ta'u namni mul'ata adda addaa qaba. Waaqayyo nama tokko gara addunyaa kanatti gaafa fide mul'ata malee nama fide hin qabu. Yoo ittiin hojjechuudhaaf kaane nuti ittiin hojjechuu yoo dadhabne karaa keenya yoo bade malee
kaaniin mul'ata waa addunyaa kanarratti qalaqeettiin addunyaa kanatti sarfisii yookaas immoo tajaajila dhiyeessee darbuu keessa ka'a kaan immoo baratee biyya jijjiiruu keessa ka'a kaan immoo akkuma kana wantoota addunyaa kanarratti hin argamin tokko qoratee saayinsistii beekamaa ta'e qorannoodha addunyaa kanatti waa dhiyeessee darbuu akka inni danda'uuf waaqayyo mul'ata akkasii nama keessa kaa'eeti gara biyya lafaatti gaafa nama Egaanis kanan irratti dubbadhu mul'ata hin fixin jechuu barbaadu kun isa kanarratti dubbadhu haa ta'u garuu isa lammaffaa tuqee darbuu yaala inni lammaffaani mul'ata yookaas revelation yookaas immoo mul'ata akka nu ittiin hojjennuuf yookaas isa akka raajonni bara kakuu haaraa kana akkuma bara isa kakuu moofaa keessatti macaafa raajotaa keessatti caafame ila waaqayyo akkana siin jedhanii namootatti raajaa turan oldaa kiristaanaattis raajaa turan moototattis dubbachaa turan akkuma Isaayyaas fa'a akkuma Ermiyaas fa'a akkuma Hizqeel fa'a akkuma Daani'el fa'a akkuma raajota gurguddoo bara raajota sana arras waaqayyo raajota biyyaaf kaasee kaaniin ifatee karaatti deebisuudhaan oldaa kiristaanaallee ittiin ijaaruudhaan ittiin utumuudhaan ergaa beeoldootatti biyyootatti himuudhaan namoota baay'een ittiin tajaajilaniin egaa inni kun baay'ee isaa keessan galu akka isa tokko utuu hin taane miidhaa guddaa qaba sababni isaa ofii milla qullaa deemtee utuu kophee hin kaawwatin namoota baay'eedhaan waaqayyo makiinaa sitti bita jechuu dandeessa waaqayyo utuuti kophee tokko hin kaawatin nama tokko makiinaan bitaa fi dhaqi itti misiin jechuu danda'a kan kee miti harkatti hambifachuu dandeessu utuu kan kee ta'e lakkii kan qorra hojjedhu dhaqeen eros itti maati jechuu dandeessa akkamitti garuu wantichi kennattaadha galfati immoo hin nyaatamu ofiiti mana manyata kifilii tokko kan hin taane yookaas immoo kireeffattee mana dudduuba mana namaa galuu dandeessa isa viillaa ijaare waaqayyo dhaaqiiti itti gamoon itti ijaara siin jechuu danda'a inimu jechuu hin dandeessu waaqayyotu sitti mee itti himta dubbannee dhugaa jiru dubbannee isa argineef isa dhageenya akkuma Phaawulos dubbatu nuyi waan argine waan dhageenye qofa dubbanne akkuma jedhe waan argine waan dhageenye dubbannee addunyaa kanarraa darbuutu filannoo keenya waamichi keenya inni dhugaanis isa kanaaf egaa inni kun miidhama baay'ee qaba chaalenjii hedduus of keessaa qaba kana baay'ee isaa keessan galu kanaaf dhaloonni kun mul'ata isa qamiin fixe yoo jenne mul'ata natural vision yookaas mul'ata uumamaa isa jennu kana baratti namni fixuudhaan sammuusaa qalbiisaa karaa dhaabate keessa jirra namooti baay'een mul'ata fixanii karaa dhaabachaa jiru adeemuuf kaanii baay'een adeemuu dadhaban kaan barumsaaf gee mul'ata fixi kaan daldalaaf gee mul'ata fixi kaan hojiidhaaf gee mul'ata fixi baratti tajaajila harkatti mul'ati dhume abboota wangeelaa harkatti bara mul'ati dhume keessa jirra mee seenaa maatii tokkoon isinitti hima waa'ee Yaaqoobii naasofna Yaaqoobii biyya Beetel keessa kan inni jiraatu Beetel keessatu Yaaqoob jiru baagiraawundi isaa baay'ee isaa hin kaasu Yaaqoobii seenaa isaarra waan baay'ee barachuu dandeessu yeroo inni baqa obboleessa isaa Beetel keessatti deeme aqee mana Laabaanitti galee kaasee waaqayyo jireenya addaa tokko leenjii addaa tokko sagashee nama leenjii jireenyaa qabudha Yaaqoob garuu erga inni naa ta'eera jedhee Beetel keessa jiraachuu jalqabe qilleensi Beetel naaf gaariidha haalli dippiloomaasii hawaasummaan haalli dinagdee gaariidha naa ta'eera baranni jedhe keessa waaqayyo akkasittiin jedhe Yaaqoob ennaan kaayi biyya Beetel keessaa deemi waaqayyo Yaaqoobiin eessatti erguu barbaada jettan biyya Efraaxaa mandaraa Efraaxaatti waaqayyo Yaaqoobiin galchuu barbaada deemi Beetel keessa taa'uu hin dandeessu kaayi amma Beetelii deemi gara biyya Efraaxaa dhaal ta'e yeroo waaqayyo Yaaqoobiidhaan deemi jedhu kun yeroo miti sababni isaa haadhi warraansaa Raahel yeroo ciriisuu itti dhufaa jira sababni isaa erga Yoosefin deessee booda mucaan Beniyaam jedhamu garaa keessatti uumameera ulfa Beniyaamin garaatti baachaa jirti yeroo waaqayyo Yaaqoobiidhaan ba'i biyyan si ergu Efraaxaa dhaqi dhaali jedhu Raahel deemsi isheef hin ayyamamu sababni isaa yeroon da'umsaa guyyaan itti dhiyaatee jira waan ta'eef yeroo akkasitti waaqayyo ba'i biyya kana keessaa ilaala dhaggeeffadhaa saba waaqayyo namoonni tokko waaqayyo lafan jiru kanaa utuu na baase namoonni baay'een haala keessa jiran jibbanii hawaasummaa gidduu jiran hawaasa gidduu jiran jibbanii qilleensa isaa jibbanii uggiyaa yookaas immoo miidhaa lola isaan mudatu ilaalanii sodaatanii waaqayyo maal ta'a yoo addanaa na baase waan sitti hima waaqayyo lafa jaallate lafa siif jaallate si tursa lafa siif jibbee si baasa waaqayyo guyyaa waaqayyo malee deemuun immoo akka hin danda'amne dagachuun nurra hin jiru
Waaqayyo Yaaqoobiidhaan ba'i ittiin jedhe. Yaaqoobii Waaqayyo qilleensi itti bannaan miti ba'i kan inni jedhe. Utuunni Beeteliin qilleensa ishee jaallatu, utuunni hawaasummaa ishee jaallatu, utuunni haala jireenya ishee jaallatu ba'i mandaraa Efraataa dhaqxee dhaaltaa'e. Hallelujah. Arras waan sitti ma yaa saba Waaqayyo amanteen dhaggeeffachaa kan jirtu haala keessa jirtu keessa hela wallaansoo keessa jirtu keessa miidhama keessa jirtu keessa waraansa keessa jirtu keessa har'a hin baata siin jechaa jira Waaqayyoota. Harka namaa miti kan si baasu xalayyaa barreeffattee hiyyata galfattee miti kan si baasu waan sitti ma inni humna qabu inni jabina qabu inni irreessaa irree hundumaa gararraa jiru hin baata siin jechaa jira Waaqayyoota. Hallelujah. Ila irra si deebi'a hin baata siin jechaa jira Waaqayyoota. Karaan itti dhufee si baasu hin beeku. Sababni isaa mana hidhaa keessatti gaafa Phexrosiif dhaqe ergamoonni gaafa dhaqani karaa ittiin gara Phexrosiin dhaqan hin caafamne garuu kararraa Phexros bahee caafameera. Har'a waan sitti ma karaa hin beekamne dhufee karaa beekamu si baasa Waaqayyo. Haala keessaa ba'uu dadhabde keessaa. Miidhama keessaa ba'uu dadhabde keessaa karaa hin beekamne dhufeetu karaa beekamu irra si baasa Waaqayyo. Ba'i ittiin jennaan hin ka'e ilaalaa dubartii ulfaa fuudhee manaa ka'e Waaqayyootu ajajatti baase waan ta'eef. Adeemee Beetel keessaa ba'ee mandaraa Efraaxaatti dhiyaatee magiriyaa mandaraa Efraaxaarra akkuma ga'e Raahelitti ciniinsuutu dhufe. Mee kottaan dhaggeeffadha saba Waaqayyo. Ciniinsuutu itti dhufe. Ciniinsuun ishee immoo baay'ee jabaa tureedha sagalee Waaqayyo akkuma amma dubbisaa turre. Ciniinsuutu itti dhufe. Ciniinsuun kuni Beetel keessa utuu jirtuu miti. Erga isheen mandaraa Efraaxaatti ol galtee miti. Erga isheen Beetel keessaa baatee karaa deemtee fixxee magiriyaa mandaraa Efraaxaarra geessee ciniinsuutu itti dhufe. Maali? Maaliif itti Beetel keessa utuu jirtu yookaas itti dhufu? Yookaas immoo erga isheen Efraaxaatti galte maaliif itti dhufu ciniinsuun? Yerooti hiika qaba kun sitti dubbadhaan dhaggeeffadhu saba Waaqayyo. Yerooti adeemsa reeka kuu deemtee fixxee isa Waaqayyo siin jedhe bira ga'uudhaaf miilla kee galfachuudhaaf taakkuu tokkotti galfattu ciniinsuutu baay'ata. Barri kun bara ciniinsuudha. Bara dhiiris dubartiin ciniinsifachaa jirtu. Baratti namni rakkoo dinagdee ciniinsifatu, rakkoo siyaasa ciniinsifatu, rakkoo fayyaa ciniinsifatu, bara rakkoo lolaaf oduu lolaa dhaloonni ciniinsifachaa jiranidha. Bara ciniinsuuti. Deessiftuun ishee deessiftu akka jettu. Jabaaddu intaloo Raaheliidhaan akka jetti. Hayizoo. Ciniinsuun kun yoo sitti cabaateyyuu ciniinsuu kanarraa hiikamte ganaa ilma kan biraa godhattee guddifatta. Isa kana miti ganaa kan biraa tafeesi ittiin jechaa jirti. Dhaloota mileekee cabsu keessaa Waaqayyo dhaloota mileekee kaasu siifa kaasu Waaqayyo. Rakkoo guddaan biyya Itoophiyaa keessatti babal'atu keessumaa saba Oromiyaa irratti saba Oromoo irratti babal'atu rakkoo inni guddaan chaalenjii guddaani dhaloota amilee keenya cabsu malee dhaloota milee keenya kaasu hin qabnu baay'eesa. Dhaloonni kun isa dibaate iyyuu hin qabamte siin jedha. Dhaloonni kun isa dibaa jirtu iyyuu qabamaa jirta siin jedha. Kanaaf wanta keessaa ba'uu dandeenyu baay'ee utuu qabnu ba'uu dadhabne. Ilaalaa waa tokko isinii kaasa fakkeenya. Taphattoota ani badaa taphan jaalladhu baay'ee isaa taphan jaalladhu. Waa'ee taphaa waa tokko isinii kaasa. Sababni taphatti hin jaallanneef immoo bara 2007 ani barataa mana barumsaa sadarkaa olaanaa irra yeroo jiru saamerii yookaas immoo waqtii gannaa boqonnaadhaaf gara magaalaa Naqamtee keessa kanan ture. Gaaf tokko iddoo taphaadhaan mee ilaallaa ka'e jedheetu mucaarii yaakootu na waama. Allakki iddoo taphaan ilaalu tapha maaliif akka ilaalanis hin beeku hiiqata baasin jedhee. Isarrayyuu namooti baay'een Maanchesteriin, Arsenaaliin, Cheelsiin dorgeranii morman eenyuun akka deggeran eenyuun akka morman hin beeku. Arrayyuu hin beeku. Lakkiin deemonnaan kottuun deemna maal taata ofumaati na duukaa deemee. Deemne akkuma deemneeni naannoo Naqamtee kana geenyee Mazooriyaa lammaffaarra galma guddaa tokkotu jira. Har'a naannoon suni naannoo mana daabboo Ayyalee jedhamuun beekamti. Achi akkuma geenyeen galma guddaatti namni utuu ilaallu jaarsi namni guddaan tokko kiraanchiidhaan qaama miidhamaadha milli isaanii kun miidhamaadha kiraanchiidhaan adeemaa dhufaniitu isaanis tapha deggeruudhaaf iddoo qabatan.
dargaggeessi tokko akkasuma dhufeetu baay'ee nama ispoortii hojjetu natti fakkaata. Dhalli isaa kun nama ispoortii hojjetu natti fakkaata. Isaan immoo inni immoo akkuma kana dhufee nu fuuldura ta'a. Anaan mucaariyyaan koo yookaas waaddanyaan koo kun teellaa teenya. Dhalli maxabaa hojjetallee ani iddoon suni naaf horma natti fakkaata. Yeroo inni kaaniyyuu yeroo inni kaan harka walitti reebu maaliif akka harka walitti reeban maaliif akka iyyanis naan galu. Sababni isaa iddoo keenya malee hin bareednu. Iddoo keetti malee hin bareeddu nama Waaqayyo. Iddoo sin ilaalletti iddoo sin ilaallannetti hin bareeddu. Deemnee utuu hin turini gibii wayitu gale gibiin gaafa galu dargaggeessi nama ispoortii hojjetu fakkaata sun biraa boo gaafa jedhu harka hortuu walitti reebu teessuma galagalcha. Innis milla jaarsa qaama miidhamaa sana rukute. Jaarsi qaamni isaa miidhamaa suni kiraanchii mattiin deemaa dhufe sanaan mataa dargaggeessa sanaa godhee gaafa dha'u dhiigi keessaa lafatti naqe. Poolisoonni fiiganii gaafa mana seenan ani isaan bira darbee iddoo sadiitti kufeen mana ga'e. Erga gaaficha iddoo xabaannan maaliif beektu dirree biyya lafaarra iddoo nun ilaallanetti wanti nu argaa oollu dhiiga olii dhangalaasuu miidhama walitti fidu godaannisa walirraa kaa'u malee faayidaan isaa muraasa waan ta'eef. Ilaalaa gaafa Arsenaal Manchester waan isinii kaasan hin deema. Taphataan Manchester tokko gaafa dhiite gibii galchuudhaaf jedhee irra dabarsu deggeraan sana qebaatetu biraa boo eletu meedaa keessa fuudhee fiiga. Gibii keessa baase min gibii irra baase malee. Maaliif baatare yoo ta'an amma mootiveeshinii isaa kaasuun biraabo jechuun booda yeroo taanutti gibii walakkaa buusuuf isa gargaara. Mooraaliitti godhe malee. Argitu mee makileebii biyya keenya ilaala yoo ni gibii walakkaa buuse iyyuu manna dinamo maal kun akkamitti bira dabarse. Biraabo jechuun mooraalii olii kaasuutu hin jiru. Dhaloonni kun dhaloota mooraalii olii cabsaa ooludha. Dhaloota baalii olii gadi buusaa ooludha. Kanaaf dhaloota kana gidduu gaafa teessu wanti itti dhageessu waan gurra keetti tolu miti. Wanta gara fuulduraatti si deemsu miti. Garuu ati mul'atan fiti. Mul'atan fiti. Ati garuu mul'atan fiti. Ilaala deessiftuu Israa'eliin deessiftu. Aizo jabaa mucaamma da'aa jirtu malee mucaamma ciniinsifachaa jirtu kana malee dana ilma biraa guddifachuuf jirta jabaadhu ittiin jetti. Raahel garuu maal godhare mul'ata fixxe. Namni mul'ata fixxe iddootti duutu hin beektu. Namni mul'ata fixxe lafatti du'u hin beeku. Namni mul'ata fixxe iddootti du'u hin beeku. Haaleluyyaa. Namni mul'ata fixxe ilaa waan haasa'u eessa akka ga'u eessatti akka deemu hin beeku. Raahel utuu deggertuu cimtuu qabduuti akka jette namni mul'ata fixxe biyya qofaan maqaa gadhe nama qofaan maqaa gadhee laata min biyyaafuu maqaa gadhee laata utuu jiruu isa jirutti maqaa du'aa moggaasa. Raahel akka jette mucaan garaa koo keessa jiru kun maqaan isaa Beenooniidha jette. Yaaqoob garuu namni mul'ata hin geggeeffamaa jiru akka haa ilakkee reenaan maqaan kun mucaa koof hin maxxanu maqaan mucaa kooti eenyudha Beeniyaamiidha. Beenoon jechuun ilma gadda koo jechuu yommuu ta'u Beeniyaam jechuun ilma mirga koo jechuudha. Raahel karra mandaraa Efraataa dhaqu irratti hin duute. Yaaqoobii Waaqayyo gaafa manaa baase karaarra gadda teessan jenne dhaxxee biyya Efraataa dhaaltattiin jedhe mana tokko keessaa ka'anii maaddii tokko keessaa nyaatanii ilaa mul'anni isaanii ol dhiiba mul'anni isaanii faallaa. Dhaloota faallaa mul'ata kee fudhatee si wajjin dorgomu wajjin jirta garuu ilaaltee mul'atan fixin. Yaaqoob dhaqee karaarra waa'ee manaa isaa Raaheliif gadda taa'etu biyya Waaqayyo ittiin jedhe darbee dhaqeedhaan utubaa cabsee awwaala ishee irra dhaabe. Amma irraatti utubaan awwaala Raahel irra dhaabate sun lataa jiraadha sagalee Waaqayyo. Bira darbee biyya Waaqayyo ittiin jedhe sana darbee dhaale. Mul'atan fixin dirree Waaqayyo siin jedhe darbitee dhaalta. Namoota baay'ee Waaqayyo barataa cimaan si godhannaan mul'ata fixe isa cimaa ittiin jedhu sanarraa gatee yeroo baay'ee Waaqayyo ilaalcha biyyoolessaa nuu qabaata. Nu immoo ilaalcha mandaraa keessatti duuna. Nama biyyaaf eegamutu mandara keessatti hafe. Dabarfadhu mul'ata kee mandara bira. Dabarsi mul'ata kee baasi mandara keessa. Namoota baay'eetu mul'ata isaanii Waaqayyo biyyoolessaaf jedheenyaan mandara keessatti mul'ata isaanii gabaabsan. Hin gabaabsin. Dabarsi mandareen nama gashitu mul'ata kee baasi mandara kee. Mandareen kaayyoo kee mul'ata kee tarkaanfii kee finiltu baasi mul'ata kee dabarfadhu. Haaleluyyaa. Yaaqoobiin baase mul'ata isaa eessatti biyya Waaqayyo ittiin jedhe dhaqeedhaan. Namni mul'ata isaa iddootti eeggate lafa Waaqayyo ittiin jedhe sana darbeedhaan. Mul'ata jechuun maal jechuudha kan jedhu qabxii itti laadhee amma afur qulqulluu na gargaare isinitti mul'ata. Tokkoffaa mul'ati ija yookaas qaroodha. Sagalee Waaqayyo keessaa
macaafa faarfannaa boqonnaa 100 lakkoofsa 3 gaafa dubbiftani waa'ee sagalee kana bal'inaan argattu. Ani garuu keessumaa mul'ata Yohaannis boqonnaa 11 lakkoofsa 8 irraa isinitti munayyaal akka jedha mandarri sunis ija mul'ataati yommuu ilaalamtu Sodom yookaas Gibxii jedhamee akka waamamu nan argee jedha Yohaannis. Biyya Phaaximoo keessa taa'etu akkana jedha. Mandarri sunis inni ittiin jedhu kun mandara kami? Dheekkamsa samiirraa gadi dhufu arge. Keessumaa waa'ee dhuga baatota lamaan sana wajjin ol qabatee waa'ee Joobri gaattiraa Libaanoonii iddootti kaasaa ture ilaallatee waa'ee dheekkamsa iddootti dhufu hiika mul'atichaa lafa ka'a. Mandarri sunis waa'ee reeffi biyyicharra akka baay'atu reeffalirra akka tuulamu lafa kaa'e. Ara yoo laaltanii biyya keenya keessatti kan dhagaa jirru sagalee du'aati, sagalee gammachuu miti, sagalee jireenyaa miti. Dhaloonni kun gadi bahee alatti reeffa argee dhufeedha. Alatti du'aa argee dhufeedha. Alatti iddoo akkasitti reeffi du'ee lafa ciisee du'aa reeffi walirra tuulamanii jiran itti agarsiise. Mandarri sun mandara kamiidha? Mandara Gibxii yookaas Sodom akka taatetti hiikenatti mul'isee. Mandarri Gibxii yookaas mandarri Sodom sun mandara akkamiiti? Mandara dhanna hin qabanne, mandara sodaa Waaqayyoo keessaa baate, mandara filannoo mataa isheetiin deemtu, mandara sagaagilummaan keessatti baay'ate, mandara gooftaaf gadi hin jenne faallaa yaada Waaqayyoo mandara jiraatteedha. Dheekkamsa Waaqayyootti itti dhufaa jira. Argitu jaarraa 21ffaa keessa dheekkamsi Waaqayyoo namoota baay'eetti dhufaa jira firoo tokko. Yeroo itti dheekkamsi Waaqayyoo boba'aa jiru keessa jirra. Kanaaf namni ija qabu yookaas qaroo qabu salphinaaf ulfina adda baasee beeka, du'aaf jireenya adda baasee beeka. Haalelluuyaa. Salphinaaf ulfina adda baasee beeka. Kun lafa olqixxeedha, kun lafa layyaadha. Utuu laaluu du'atti hin deemu, utuu laaluu firdiitti hin deemu, utuu laaluu salphinatti hin deemu. Arraa ati mul'ata qabda taanaan agartuun kee fayyaa. Qaroo qabda. Qaroon kee fayyaadha ta'ee agartuun kee hin argataanaan immoo utuu laaltuu ulfina seetee salphinatti hin deemtu irraa gorta. Har'a Waaqayyo qaroo kee haa fayyisu. Namooti baay'een agartuun isaanii jaamaa waan ta'eef salphinaaf ulfina adda baasanii beeku wallaalan. Addunyaa akkasii keessa jira. Namooti baay'een kaleessa deemtan dhugaa wangeelaa isaanirraa barree gara waldaa kiristaanaatti kan dhufne har'a dhugaa wangeelaa sharafariitu biyya lafaa keessa deebi'anii sokkan maan agartuu isaaniitu jaame. Namooti baay'een dhugaa wangeelaa buddeenaan nagadaa jiru. Namooti baay'een dhugaa wangeelaa sharafaa jiru. Namooti baay'een utuu beekanii dhugaa jallisaa jiru. Kan biyya bulchu ilaalaa, kan tajaajilu ilaalaa, geggeessitoota waldaa kiristaanaa ilaalaa. Ani eenyu tokkoof miti, garee dhugaadhaan garee nama kamii miti. Gareen dhugaa immoo dhugaaf ragaadha. Sinittan hima har'a agartuun kee fayyaadha yoo ta'e iddoo yaadamte sana geessa. Agartuu fayyaa qabda yoo ta'e ati mul'ata qabda. Waa'ee agartuu kana yookaas qaroo kana gaafa ilaallu seenaa Joobraa ilaaluu dandeenya. Macaafa qulqulluu keessatti waa'ee seenaa Joobraa gaafa kaafnu kutaa baay'ee isaa ilaaluudhaan yoo baanne illee waa'ee seenaa Joobraa keessatti barreessitoonni waa'ee seenaa Joobraa dubbatan keessumaa Ba'uu boqonnaa 19 lakkoofsa 4 akkuma kana immoo isa lammaffaa Saamu'eel boqonnaa 1:23 Isaayaas boqonnaa 40:41 Hizqeel 17 sadiitti hanga 7 seenaa Joobraa baay'ee isaa argina. Haa ta'u malee seenaa Joobraa xiqqoo tokkoon kaasa. Beektoonni waa'ee seenaa Joobraa gaafa barreessani iji Joobraa tokko amma ija ataraa geessi. Dandeettiin arguu Joobraa maayila 50 irratti waa adda baasee akka beeku. Maayila gara kiiloomeetiraatti gaafa jijjiiru kiiloomeetira 20 hanga 30 irratti waa ilaaluu akka inni danda'u. Dandeettiin arguu isaati jabaadha. Maaliif macaafa qulqulluu keessatti Waaqayyoon kan eeggatanii keessumaa faarfannaa yaada isaa shirriifaa gaafa laaltan humni isaanii naareffama gaafa jedhee faarfachaa ture. Namooti baay'een seenaa Joobraa kaasanii faarfannaadhaan barsiisan gaafa dhiyeessan seenaa Joobraa maaliif kaasuu barbaachisa? Joobri kiristaanotatti fakkeeffama. Maaliif yoo jettan waan du'aatti hin bu'u, waan xuriitti hin bu'u, hirmiitti hin bu'u, ofiin du'iitti hin bu'u. Yoo nyaachuu barbaade kan inni nyaatu fayyaa yookaas immoo maraxee nyaata. Koos yaadee raammoon funaanu. Ilaala dandeettiin arguu isaati akka inni jabaatu kan isa godhe waan xuriirraa keessuma waan xuraa harkaan hin qabu. Waan xuraa irraa fagaadhu dandeettiin arguu keetii fagoo ta'a.
Cubburraa fagaadhu fageessitee mul'ata kee borii ilaalta. Wanta mandara keessa namni nama mataa irraa fagaadhu, namni nama jibbaa irraa fagaadhu, namni du'a namatti murteessaa irraa fagaadhu, dandeettiin arguu keetiin fagaata sabiiftu gararraa ilaali. Kanaaf yeroo baay'ee joobirri ol fagaatee akka dibalaniu seeraan joobraa baay'eedha. Leenjii jireenyaallee akka dhiqabu ololmaanni isaallee qoraattii irratti siinee ijaaree irra qoraattii buusee irratti immoo haalota mijeessee akka inni cuucilee yaasuu irratti ilaala. Leenjii jireenyaa baay'ee qaba. Leenjii jireenyaa keessa darbu nama gaafata kiristaanummaan. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Kanaaf Waaqayyoo mul'atan fixin siin jedha. Hanaan jedha siin jedha Waaqayyo. Mul'atan fixin jedhe Waaqayyo. Egaa sagalee Waaqayyoo kana ammaaf asuma irrattan gabaabsuu yaala. Ilaalaa firoo tokko yeroo ammaa akkaantaantii irraa birrii fixee dhaloonni karaa irratti hafaan jiru. Mul'ata waan fideef dhalootatti guyyaan dukkanaa jira. Har'a Waaqayyo anarraa jalqabee isiniin dabalatee mul'atan fixin jireenya jira jedhe Waaqayyo. Sagalee kana akka Waaqayyo nu eebbisuuf hin kadhannu. Amantiidhaan na wajjin kadhadhaa. Gooftaa keenya sagalee nu ergite akkati nuuf eebbif si kadhachaa amma sa'aatii kana kaasee sabni kee lafa jiranitti ani si'achi hin darbu si'achi kana gochuu hin danda'u jedhanii mul'ata fixanii kan jiran lafa jiranii deemsa haaraa akka jalqaban tajaajila haaraa akka jalqaban hojii haaraa akka jalqaban sin kadhadha humna argatanii ijoollee kee lafa jiranii hojiitti seenan. Wanti mul'ata isaan ficcisiise kana booda itti dhufee akka abdii isaanii kutachiime abdiin isaanii aaree mogoleen isaanii jabaate humni isaanii aareffame lafa jiranii maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin sabni kee tarkaanfii haaraa jalqaban. Waaqayyoo sagalee isaa erge saba isaa fayyise boolla du'aa keessaa isaan baase dhabee barreeffamee jira sagaleen kee lafa jiran sabni kee boolla keessatti awwaalaman keessaa waan keessaa ba'uu dadhaban keessaa iddootti kana darbuu hin danda'u ofumaan dhala ofa baaraa jireenya isaaniif abdii kutaa kan jiraatan sa'aatii garaa kaasee tarkaanfii haaraa jalqaban. Fayyinni jireenya isaanii haa qabatu. Fayyina dinagdeen kadhadhaaf, fayyina fooniin kadhadhaaf, afura dhukkubsatanii kan jiran fayyina fuuraan kadhadhaaf sa'aatii garaa kaasee sabni kee lafa jiranii tarkaanfii haaraa tarkaanfatan humna godhatanii ba'an lafa jirtanii maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin humna godhadhaa ba'aa. Waanjoo garbummaa sammuu keessanirraa gatiittii keessanirraa nan cabsa. Waan gassin qabe bara dheeraadhaaf hojjettanii akka milkoomne barattanii akka milkoomne gaa'illi keessan akka hin eebbifamne dinagdeen keessan akka hin eebbifamne wanti abdii sin kute wanti mul'ata sin ficcisiise guyyaa irraa kaasee humna maqaa Yesuus Kiristoosiin daangaan itti isiniif haa godhamu. Sa'aatii garaa kaaftanii of duukaatii dhaba galagaltanii obbooddee keessanitti hin ilaalina. Sa'aatii garaa kaasee tarkaanfii keessan biraa kutee hambiseera. Gooftaa waan gootuuf si haa galatu. Sagalee kee nuuf eebbisi. Galanni immoo siif haa ta'u. Isa caalu mootummaa kee keessatti nu yaadadhu. Maqaa gooftaa keenya fayyisaa keenya Yesuusiin. Ameen. Gooftaan isin haa eebbisu. Egaa barumsa keenya kutaa ittaanu yeroo ittaanuttan qabadhee isiniif dhiyaadhaa eebbifamaa ulfaadhaa.